Warroonni aappiilee kana sadiin fayyadamaa jirtan akkasumas itti fayyadamuu barbaadanii Zaynii ka 60 fi moobaayilii ka 60 akkasumas Zaynii fi Jaawii irratti intarneeta kafaltiin malatti warroonni itti fayyadamaa jirtanii fi amma dura itti fayyadamaa turtanii amma garuu irraa itti wallaalaa jirtan dhaamsa gabaabduun isinii fi dhaamuu barbaadaa dhaamsaa fi akkasumas tooftaa aappiilee kanaan ittiin karaa salphaan ittiin fayyadamtanii jecha jalqaba wanni isin baruu qabdanii aappiin kun akka isin barbaadanitti isin dalaguu gonkumaa hin danda'u jechaadha. Tokkoffaa aappii kana dalagsiisuudhaaf aappiilee kana sadeen Plaastoor keessa seentanii Google Plaastoor keessa seentanii dirqama maqaa isaanii barreessitanii akka kaanitti fuulduratti dafanii isinii bahuu danda'u amma intarneetii kiyya cufaa waan jiruuf jechaadha. Maqaa isaanii barreessanii irra dhooftanii update sin gaafatan update gootanii erga update gootaniin booda hunda isaaniitu update erga gootaniin booda aappii kana keessa seentanii warroonni Zayniidha yeroo Zaynii ka 60 yookaan ka kafaltii bilisatti akka isiniif dalagu warri barbaadan kunoo asirra isiniif jira. Warri kafaltii malee Zaynii dalagsiifachuu barbaadan lakkoofsa lama kanarra jira. Warri 60 ammoo kunoo asirra jira ka 60 kanaa fi kana lamaan irra jechaadha. Ka irraa kanaa fi ka jalaa kanarra jira jechaadha. Ka 60 jechaadha. Akkasumas warroonni Zaynii illee ni qabaa jechaadha. Kunoo argaa jirtan asitti illee ni jira. Bakka kanatti illee ni jira jechaadha. Ka 60 jechaadha. Bakka hedduu jira ka Zaynii akka argutti bakka hedduu jiraachuun dhabu garuu ammaaf kana lamaanii as gadetti warroonni moobaayilii bilisa barbaadan kunoo asitti illee bakka kanatti illee as bakka kana lamaan irratti illee moobaayilii garuu hagam akka dalagu irraan hubanne. Zaynii garuu wanti isin baruu godhamda erga san irra gootaniin booda karaa gubbaa kanarra dhuftanii sarara tuqaa gubbaa kanarra asirra dhuftanii bakka kana cuqaastanii erga bakka kana cuqaastaniin booda as keessatti lakkoofsa tokkorraa kaastanii haga 5 warroonni moobaayilii fi Jaawii bilisa barbaadanii ka Zaynii immoo kunoo akkuma argaa jirtan kana ka Zaynii asirraa kaasee haga asitti kana jidduurra dhooytaniifa dheeqtanii fakkeenyaaf amma kiyya ammaaf dalagaa hin jiru jechaadha. Garuu amma dalagaa hin jiru naan jedha maal godhuun qaba deddeebi'een irratti dhoo qaba lakkoofsa tokko irratti lama irratti sin ilaala haga dalagutti rakkoo garagaraatiif sin dhaabatame erga jalqaba dalaguu eegalee hin dhaabatu jecha irra deddeebi'ee fanatti dhahaa hunda isaaniifuu kanas keessa seeneefa akkasumas kaanillee kunillee akkasuma ka Zaynii ka moobaayilii kinoo kana ka onnee qaban kana lachuu kanaa fi ka Tiyaanoo kana lamaan irra jira. Moobaayillee ka dalagaa jiru ka Zaynii illee asumatti kanumarratti ka 60 jechaadha. Zaynii ka 60 Zaynii ka 60 asirratti argaa jiru ka baaloo kanarratti kinoo ni jira ka Zaynii ka 60 kunoo ka Zaynii 60 kunoo kana ka 60 kunoo kana kanarratti dhooytanii ergasii kunis akkuma isasanii karaa gubbaa kanaan gama olii kanaan lakkoofsa kanarra tokko haga torbaatti irra deddeemtaniifa laaltanii jechaadha. Dirqama dafee akka feetanitti dafee ammaaf dafee isiniif hin dalagu erga dalage garuu hin dhaabatu. Saffisa isaa olaanaa haalaan namaaf dalaga. Hundi isaaniitu amma dalagaa hin jiranii jedha garuu xiqqoo ture nin dalagsiisa jecha xiqqoo ture akka ajaa'ibannaa dalaga. Akkasuma immoo warroonni Haatunel qabdan Haatunel aappiin tun aappii beekamtuudha. Aappii tan namni hin qabne jiru warroonni Zaynii fi moobaayilii 60 39 15 20 hidhatanii kabaatiidha itti fayyadamaa jirtan dirqama aappii tanaa bilbila keessan irra qabaachuu qabdanii. Aappiin kan didaayoo oolu aappiin kun gonkumaa hin diduu jecha Zaynii fi moobaayilii kabaatii irratti kabaatii warri qabdanii jecha fakkeenyaaf erga asirra seentaniin booda jalqabarra isinii kaa wanni isin biroo qabdan akka barbaadan zimirtanii kanuma argatan ka 60 jettanii 60 gosa hedduutu jira as keessa garuu wanti isin baruu qabdan as gubbaa tana kunoo bikka tana ka 60 dha tanarra qofaatti asirra qofaatti ka dalagu jechaadha. Tana qofaarratti ka dalagu as qofaarratti ka dalagu Zaynii fi moobaayilii bikka tana guuta 60 hedduutu jira garuu tanuma jalqabaa kana qofaadha. Tanuma qofaarratti fayyadamuu qabdan isin irratti isin agaruu erga tanarratti fayyadamtaniin booda asirra kaa'attaniin booda gubbaa kanammoo baandiraa Ameerikaa irraa maqsinaa erga sitti aansuudhaan siitingii as keessa seentanii yoo as keessa dogongora qabaate erga as keessa seentaniin booda kana
ka as jiru kana ka jalqabaa harra keessanii jecha yoo jidduu kana yookaan karaa godhoo jiraate ka gara gadiirra keessan ergasii gadi buttanii dhumarratti bakka kana jechaadha bakka kanatti bakka S shee jedhu duwwaa lama duwwaa jedhu kanaa fi ka gadii kana yoo agartan ka gubbaa harra keessanii itti dhiisanii jecha ka gara gadii immoo katti aanu fuutanii yoo ka asirra jiraatu ta'e ka asii kana ka tokko qabu harra keessanii jecha kun argasanii sirraa irraate ka jahaatamaa warri ka baatii zaynii fi moobaayilii irratti akka ajaa'ibaatti isinii dalaga aappii haatunel gonkumaan dhiisina warroonni amma dura abdeetiin goone aappii haatunel karaa salphaadhaan abdeet godhuu dandeessanii erga aappii kana dura harkaa qabaataniin booda bikka sana tuqxanii siitingii tanarra tuqxanii fi erga asirra tuqxaniin booda bakka cheek abdeet jedhu harra cuqaastanii abdeet gootanii jecha abdeet yoo hin goone inni abdeet ofumaa of godhaa jecha erga achirra cuqaastaniin booda abdeet gootanii akka ajaa'ibaatti isinii dalaga akkasatti itti fayyadamaan isiniin jedha haga barnoota dhufuu walitti deebinutti nagaan naa turaa like share subscribe gochuun dagatina akkasumas viidiyoon kiyya akka nama bira gahuuf YouTube channel kee subscribe godhaadha like gochuun hedduu nama gargaara waan ta'eef like godhaa isiniin jedha naa galatooma har'anis guyyaan jumu'aadha nabii keenya irratti salawaata gochuun dagatina Allahumma salli ala sayyidina